muddamati keessa jirtu, dhiphinati keessa jirtu, rakkinati keessa jirtu, rakkooti keessa jirtu keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin buutee sin baasee. Ameen. 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 waaqayyo gaarii ilaala እግዚአብሔር መልካም ከመሆኑ የተነሳ ጋሪ ተውሳራ ከንከይ ጀረ ሰምኒ በደኒ ቱረን ሰምኒ ቤላኒ ቱረን ሰምኒ ጆራ ቱረን ሰምኒ ለፈቲ በቆና ደበኒ ገረባ ቢፍቱት ገረሊ ጣጢ አዲማ ቱረኒ waaqayዮ ኢሳን ወልት ቀበ ኢሳን ወልት ሰሳበ ኢሳን ወልት ፊደ akkasaan gaarummaa isa dubbatan godhe akkasaan arjummaa isa himan godhe akkasaan isa eebbisan godhe kana booddee gaafa waaqayyoon eebbisuu jalqaban gaafa waaqayyoon galateeffachuu jalqaban duwwaan isaanii guutuu jalqaban nagaan isaanii raafaa ta'uu jalqaban dukkanni isaanii ifatti geeddaran inni isaan caalee ture gadi qabame inni mana isaanii tolfaatee ture eenyi isaaniirraa harca'uu jalqaban amma galgala kana namoonni waaqayyoon na duukaa galateeffatan namoonni duukaa maqaa waaqayyoo eebbiftan ergaas ni qaba ati waaqayyoon eebbisi waaqayyo mo'icha si kennu jalqaba ati waaqayyoon eebbisi waaqayyo duwwaa kennutu jalqaba ati waaqayyoon eebbisi waaqayyo diinota kee walitti garagalchuu jalqaba ati waaqayyoon eebbisi karaa karaan hin jirre karaa sirraa baasa ati waaqayyoon eebbisi utuu si abaaranii kan kee guddinii dabalaa bula kan kee eebbi dabalaa bula kan kee nagaan dabalaa bula kan kee boqonnaan dabalaa bula gooftaa Yesuus. Amen. 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 Kajida har'a kaasee waaqayyoon eebbisuun jalqaba jedhuban. Laaraa dooma kiina maasoo har'a waaqayyoon eebbisuu jalqaba har'a kaasee. Sagalee gosa sirriitti siin dhaga'amaa jiru. Nagaama. Eeyyaan hin dhaga'amu. Egaa sagalee waaqayyoo kana keessatti wanti naaf hifu tokko jiraate wanti naaf hifu tokko wanti naa galu tokko jiraate maalii dannisi warri lafa duwwaa umtuu keessa hin jirretti karaa irraa badanii jooraa turan mandara namni keessa jiraatutti karaa isaan geessullee argachuu kan hin dandeenye ilaala akka jechuun kan jireenyatti dukkanaa'ee haala jireenyaa kan hin qabne abdii jireenyaa kan hin qabne du'a duwwaa warra eeggataa jiran jechuudha. Abeet. Uy namni galgala kana sichi kan koo hin danda'amu kan koo dhumeera sichi deebi'uu hin danda'u jettee namni gaddaa jirtu jirtaas waaqayyo kan jedhu. karaa kanaan hin jirre karaa sii baasa deemaa. Amen. Amen. Selibe. Amen. Maaliif sidii godha sin dhagaa jiru. Karaan hin jirre karaa sii baasa deemaa. Amen. Hin danda'u. Ni danda'a. Hin danda'u waaqayyo kana gochuu. Hin danda'a. Ni akka jedha karaan Hin danda'a. Karaan hin jirre karaa baasa. Karaa harkatti qabdee cufamaadha jettu sana. Karaatti namni baay'ee dadhabee biraa galiisan. Karaatti namni baay'ee hin danda'amu. Sicha sin hin sichi kun ulfaata. Sicha sin ce'amuu hin danda'amu jedhee karaamatti namni toobbatee biraa deebi'ee sanatti waaqayyo achumaan si milkeessa. Meeqa jira barreessa. Ameen. Achumaan na milkeessa waaqayyo dubbata. Bila santaara jedhu. Achumaan na milkeessa waaqayyo. Eessa karaa qabu. Karaa namnis hin danda'amu sin jedhe. Karaa akumti mataan keeyyuu hin danda'amu. Sichi ulfaata. Asiin hin darbamu karaansa. Asiin ulfaata. Kun hin danda'amu jettee isatti qofatti qabaattu sana kan hin danda'amu godheen harka kee keessa buusa deewaatu. Waaqayyo as buteen sirka le para zona la barra. Ana namni wala beena dhufa. Ni amin jedhu.
Gaafa namni amiin jedhe oopinii ta'u waaqayyo dabalataan ergaanatti. Akka amiin jedhaatu ni jira. Amen. Raftuun ta'ina dammaqaa namaa ta'a. Amen. Waan si hojii dandeemu. Waan si laalla. Waan qixa keentaan. Waan likkii keentaan. Amen. Si maxxan. Amen. Dabaaseetu Amen. waan si hojii dandeemu si maxxansa waan. Amen. 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 Kana booddee hin beela'us hin dheebodhuuf jira dubbata. Kana booddee hin beela'us hin dheebodhu. Kana booddee beela'us hin Waaqayyo waadaa naa galeera jira dubbata. Waaqayyo waadaa naa galeera. Waaqayyo waadaa naaf galeera. Amen. Hammam abdii kutan. Amen. Hammam yaadda'ee hammamni hammamin darbuun danda'u kan qoodumeera kan kosichiin darbamu jedhe hammam ofiirratti raajii waan barbaade haa ta'u. Waaqayyo akka jedhe sichuma danda'ama de Waaqayyo. Amen. 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 Maaliin godha? Amen. Sichuma danda'ama de Waaqayyo boqonnaa qabata. Amen. 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 Sabni Waaqayyo galateeffataa ture. Sabni Waaqayyo jajaa ture suni yeroo isaan beela'an, yeroo isaan dheebotan, yeroo waan godhan dhabanii abdii kutatanii lafa onaatti galanii Waaqayyo aduu haaraa isaanii baasa. Gara isaa ilaala geeffata. Har'a bitaan mirga kee ilaalte, duubas gamaaf gamana ilaalte abdii kutattee taa'uu dandeessa. Sichi kan koo danda'amu jechuu dandeessa. Sichi dhimmi koo xumuramu jechuu danda'a. Waajjira kam dhaqi sichi sin fudhannu sichi sin barbaannu jedhanii si galchuu danda'u. Galgala kana garuu galmeen kun dubbiin kun wanta sirratti haasa'amee ture sana garagalcheera sirraa. Amen. 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 Hir'aadha. Amen. This is the message of God. Kun sagalee Waaqayyo. Amen. Ila argaa kana fudhadha. Amen. Ani abbaataan beeku. Nama lallaba kan lallabaa fi jiru beekta. Nama ergaa kan dubbachaa fi jiru beeku. Garuu Inna dabarsa. dubbadhaa. Inni dabarsa Waaqayyo. Achi qabee as qabee inna dabarsa. Achi qabee Achi qabee as qabee inna dabarsa. Achi qabee Achi qabee as qabee inni dabarsa Waaqayyo. as qabee dabarsa. isa darbe jedha waa dhufa namoo. Amen. Isa danqaa dhufa namoo. Amen. Amen. Isa dabarsu dhufa namoo. Kaaraan laafoo ba'a. Sagalee galgala Yes. Waaqayyo eebba kee waggaa kominsiif gadhiisa jedha. Amen. 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 Ina waggaa sadiif qabama. Amen. Eebba waggaa sadiif qabama. Amen. Waggaa waggaa sadiif qabama. Kan nama tokkootiif Waaqayyo galgala kan harka isaa ol kaasa. Shaala booba. Amen. Amen. Haasaa. Amen. 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 Ribala. Amen. Amen. Natti galu kan jedha. Waaqayyotu waan isaaniin dhagaa. Amen. Hiyya isaa dhaggeeffadhaa dha Waaqa. Amen. የህዝቤን ጦት ይስጠባሉ አለ ጌታ። የህዝቤን ጦት Amen. Amen. ሜን እንደምጀምት እኮ Amen. እየቆዳ ገይረ ዱበዱሜ አራዶ Iyya koo dhagayeera. sirriitti dhagaa aman jiru iyyaan jira ansii garaman Nagam. meeti taaptaabii godhamee madafa Fuudha wayita. Dhagaama namaa. meeti nagaan siifa ta'u meeti Amen. meeti har'a maqaa yesus maal taate na yeesifta Abeet nan nagaa. dhagaamaan jiru sagaleen koo Gastii cufna kaan qooyi akka isinitti dhaga'amu. abeetii Darbee. maal jettan ola paaraadiya jikofaa namas lola qaba garuu wantichi ilma milkaa'ama meetii nagaa Amen.
Waaqa mucaan nagaan jirtu. Nagaan jirtu obboleettiin kun. Nagaa maamkee nuti Warri kaan sirriitti nagaama. Sagaleen koo nagaa. eeyyee Los Dakita Panas. Meetiidhaa kadhachuu barbaadeen ture. Waaqayyo deemsa hin deebina. hin deebitu siin mijata. Waayifaan cufee bana lafa. Ole, torato. Yesus Kristosin jireenya muddamaa, jireenya rakkinaa, jireenya dhiphinaa, jireenya wallaansu, jireenya gidiraa sirraa kaasee jireenya dinqisiisaa, jireenya haaraa, jireenya boqonnaa, jireenya haara galfii qabu, jireenya isa kan Waaqayyo si manaa sira galgala kanaa kaasu. Amen. Hallelujah. Amen. Ayaalana Baba Basia. Amen. Jireenya Yesus dinqisiisaa. Amen. Amen. Roma. Hara Nicola Venas. Jireenya dinqisiisaa jiraatu bira qaba jedha dubbataaf. Jireenya dinqisiisaan jiraachuu jalqaba. Warri shamarranii jedhamu. Yesus. Jireenya dinqisiisaan jiraattu mana mamichaa jiraattu mana keessa jireenya dinqisiisaatu dura koo jedha. Jireenya dinqisiisaatu dura koo jira. Jireenya dinqisiisaatu dura koo jira. Muddamati keessa jirtu, dhiphinati keessa jirtu, rakkinati keessa jirtu, rakkooti keessa jirtu keessaa maqaa Yesus Kiristoosiin buutee sin baaseera. Amen. ameen Amin. 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 Waaqayyo gaarii ilaala. እግዚአብሔር መልካም ከመሆኑ የተነሳ ጋሪ ተውሳራ ከንከይ ጀረ ሰምኒ በደኒ ቱረን ሰምኒ ቤላኒ ቱረን ሰምኒ ጆራ ቱረን ሰምኒ ለፈቲ በቆና ደበኒ ገረባ ቢፍቱት ገረሊ ጣጢ አዴማ ቱረኒ ዋቀዮ ኢሳን ወልት ቀቤ ኢሳን ወልት ሰሳቤ ኢሳን ወልት ፊዴ akkasaan gaarummaa isa dubbatan godhee akkasaan arjummaa isa himan godhee akkasaan isa eebbisan godhe. Kana booddee gaafa waaqayyoon eebbisuu jalqaban gaafa waaqayyoon galateeffachuu jalqaban duwwaan isaanii guutuu jalqaba. Nagaan isaanii raafaa ta'uu jalqaba. Dukkanni isaanii ifatti geeddara. Inni isaan caalee ture gadi qabame. Inni mana isaanii tolfaatee ture. Inni isaaniirraa harca'uu jalqaba. Amma galgala kana namoonni waaqayyoon na duukaa galateeffatan namoonni duukaa maqaa waaqayyoo eebbiftan ergaas ni qaba. Ati waaqayyoon eebbisi waaqayyo mo'icha si kennu jalqaba. Ati waaqayyoon eebbisi waaqayyo duwwaa kennuutu jalqaba. Ati waaqayyoon eebbisi waaqayyo diinota kee walitti garagalchuu jalqaba. Ati waaqayyoon eebbisi karaa karaan hin jirre karaa sirraa baasa. Ati waaqayyoon eebbisi utuu si abaaranii kan kee guddinii dabalaa bula.
kan kee eebbi dabalaa bulu, kan kee nagaan dabalaa bulu, kan kee boqonnaan dabalaa bulu. Gooftaa Yesuus. Ameen. 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 Akka jedha har'aa kaasee waaqayyoon eebbisuun jalqaba jedha dubbata. Laaraa doomaa kiina maasoo Har'aa taarraa. kaasee waaqayyoon eebbisuu jalqaba. Har'aa kaasee. Sagalee gosa sirriitti isinitti dhaga'amaa hin jiru. Dhaga'amaa? Iyya. Eeyyaan hin dhaga'amu. Egaa sagalee waaqayyoo kana keessatti wanti naaf ifu tokko jiraate, wanti naaf ifu tokko, wanti naa galu tokko jiraate maalidha innis warri lafa duwwaa umtuu keessa hin jirretti karaa irraa badanii jooraa turan mandara namni keessa jiraatutti karaa isaan geessullee argachuu kan hin dandeenye ilaala. Akka jechuun kan jireenyatti dukkanaa'ee haala jireenyaa kan hin qabne, abdii jireenyaa kan hin qabne, du'a duwwaa warra eeggataa jiran jechuudha. Abeet, 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 abeet. Uy, namni galgala kana sichi kan koo hin danda'amu, kan koo dhumeera, sichi deebi'uu hin danda'u jettee namni gaddaa jirtu jirta waaqayyo kan jedhu karaa kanaan hin jirre karaa sii baasa deemaa. Ameen. Ameen. Seeliibe. Ameen. Maaliif sinii godha? Maaliif sinii godha? Maaliif sinii godha? Sin dhagaa jiru. Karaan hin jirren karaa sii baasaa deemaa. Amiin. Hin danda'u? Ni danda'a. Hin danda'u waaqayyo kana gochuu. Hin danda'a. Ni akka jedha. Karaan Hin danda'a. Karaan hin jirre Karaa karaa karaan naaf hin jirre baasa. karaa baasa. karaa harkatti qabdee cufamaadha jettu sana. Karaatti namni baay'ee dadhabee biraa galee sana. Karaatti namni baay'ee hin danda'amu. Sicha sin hin sichi kun ulfaata. Sicha sin ce'amuu hin danda'amu jedhee karaamatti namni toobbatee biraa deebi'ee sanatti waaqayyo achumaan si milkeessa. Mee akka jira barreessa. Amiin. Achumaan na milkeessa waaqayyo dubbata. Ilaa saantaaraa jedhu. Achumaan na milkeessa waaqayyo. Achumaan na Eessa karaa qabu. Karaa namnis hin danda'amu sin jedhe. Karaa atumti mataan keeyyuu hin danda'amu. Sichi ulfaataa. Asiin hin darbamu karaansa. Asiin ulfaata. Kun hin danda'amu jettee isatti qofatti qabaattu sana kan hin danda'amu godheen harka kee keessa buusa deewaata. Waaqayyo as buteen sirka lephaara zooma Ameen. labaarra. Ana namni Hallelujah. Alameenaa dhufa. Amiin jedhu. Gaafa namni amiin jedhe oopinii ta'u waaqayyo dabalataan ergaa irratti. Akka amiin jedhaatu ni jira. Ameen. Raftuun ta'ina dammaqaa namaa ta'a. Ameen. Waan si hojii hin deemu. Waan si laalla. Waan qixa kee hin taane. Waan likkii kee. Ameen. Si maxxan. Ameen. Dabaaseetu Ameen. waan si Ameen. waan si hojii hin deemu si maxxansa waan. Ameen. Amen. Ameen. 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 Kana booddee hin beela'us hin dheebodhuuf jira dubbata. Kana booddee hin beela'us hin dheebodhus. Kana booddee beela'us hin Beela'us hin Waaqayyo waadaa galee jira dubbata. Waaqayyo waadaa naa galeera. Waaqayyo waadaa naaf galeera. Ameen. Ammam abdii kutan. Ameen. Ammam yaaddee ammamni ammamin darbuun danda'u kan qoodumeera kan kosichiin darbamu jedhe hammam ofiirratti raajii waan barbaade yaadu. Waaqayyo akka jedhe sichuma danda'ama de waaqa. Amiin. Ameen. 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 Maaliin godha? Ameen. Sichuma danda'ama de waaqayyo gooftaa macaafaadha. Amiin. Ameen. 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 Sabni waaqayyo dura deemaa ture. Sabni waaqayyo jajaa ture suni yeroo isaan beela'an, yeroo isaan dheebotan, yeroo waan godhan dhabanii abdii kutatanii lafa onaatti galanii waaqayyo aduu haaraa isaanii baasa gara isaa. Laala geeffatu. Har'a bitaan mirga kee ilaalte, duubaaf duuba gamaaf gamana ilaalte abdii kutattee taa'uu dandeessa. Sichi kan koo hin danda'amu jechuu dandeessa. Sichi dhimmi koo hin xumuramu jechuu danda'a.
waajjira kam dhaqi sichi sin fudhannu sichi sin barbaannu jedhanii si galchuu danda'u. Galgala kana garuu galmeen kun dubbiin kun wanta sirratti haasa'amee ture sana garagalcheera sirraa. Ameen. Ameen. Amen. Hir'aadha. Amen. This is the message of God. Kun sagalee waaqayyoo. Ameen. Ila argaa kana fudhadha. Amen. Ani abbaataan beeku. Nama lallaba kan lallabaa fi jiru miti. Nama ergaa kan dubbachaa fi jiru miti. Garuu Qabeenya dabarsa waaqayyo. Achi qabee as qabeenya dabarsa. Amen. Achi qabee Achi qabee as qabeenya dabarsa. achi qabee Achi qabee as qabeenya dabarsa waaqayyo. as qabee dabarsa. isa darbee dhawwaadhu kana moo? Amen. Isa danqaadhu kana moo? Ameen. Amen. Isa dabarsu jedhu kana moo? Haaraan laafoomaa. Sagalee galgala Yes. waaqayyoo eebba kee waggaa kwamensiif kadhiisa jedhu. Ameen. 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 Ina waggaa sadiif qabame. Amen. Eebba waggaa sadiif qabame. Amen. Waggaa waggaa sadiif qabame. Kan nama tokkootiif waaqayyo galgala kana harka isaa ol kaase. Shaalaa boobaa. Hallelujah. Amen. Haasaa. Amen. Ameen. Amen. Ribaalaa. Amen. Ameen. Natti galu kan jedha. Waaqayyotu waannaa isaaniin dhagaa jira. Ameen. Hiyya isaa gaggeeffadhaa daba. Amen. የህዝቤን ጦት ይስጠባሉ የህዝቤን ጦት Amen. Ameen. ሜድ እንደምጀምቱ Amen. እየቆዳ ገይረ ዱበዱሜ አራዶ Iyya koo dhagee. sirriitti dhagaa aman jiru iyyaan jira ansii garman Nagama. meeti taaptaabii godhamee madaba Fuudha wayita. Dhaga'ama nama. meeti nagaan siifa ta'u meeti Amen. meeti har'a maqaa yesus maal taateen eeyyeesifta Amen. Nanaga. dhagaamaan jiru sagaleen koo Gastii cufna kaan qooyi akka isinitti dhaga'amu. abeetii Darbe. maal jettan ola paaraadiya jikofaa namas lola qaba garuu wantichi ilma milkaa'ama meetii nagaa Ameen. bakka mucaan nagaan jirtu nagaan jirtu obboleettiin kun Naga'amaam kee nuti. warri kaan sirriitti nagaama sagaleen koo nagaa Eeyyee. lozenda kita panas meetiidhaa kadhachuu barbaadeen ture waaqayyo Deebisaa hin deebina. Indeebitu siin jeta waayifaan cufee bana lafa Ole, torato. kenna yaa waaqayyo gooftaa jireenya isaa yaa waaqayyo sittan kenna hojii isaa sittan kenna haleluuyaa yaa waaqayyo gooftaa sittan kenna dabarseetan yesuus ilaa yaa waaqayyo gooftaa baratti yesuus hundumtuu kitaaba mataa isaa dubbisu baratti yaa waaqayyo hedduun kee misiri dubbisu baratti yaa waaqayyo hedduun baawuloojii dubbisu namni kee yaa waaqayyo wangeela dubbisa yaa waaqayyo namni kee ergaa qaba yesuus namni kee ergaa baatee jira yesuus galgala kana yaa waaqayyo garbicha kee kanaaf sin barbaada humna waaqarraa bani irratti ergin jedhan humna isa yaa waaqayyo gooftaa Yaaqoob
lafa duwwaa irratti lafa onaa irratti ciisee yaa Waaqayyo mul'ata Waaqarraa arge mislaalii samiirraa yaa Waaqayyo gara lafaatti diriiree jiru lafa onaa keetti namatti dubbattaati lafa waa hin jirre keetti namatti Alleluuyaa lafa waa hin jirre keetti namatti dubbattaati lafa yaa Waaqayyo sagalee hin qabne keessatti sagalee namaa ergitaati lafa yaa Waaqayyo dukkana keessatti yaa Waaqayyo ifa namaa ergitaati humna dhiiga Yesuus garbicha kee abdiif sinkadhaa Waaqarraa ulaan habanamu Waaqarraa ulaan habanamu. Ameen. Alleluuyaa. Ameen. Maqaa Yesuus nama kee wajjin ta'i. Ameen. Yaa Waaqayyo saatii kana maqaa Yesuusiin obboloota asirra jiran hundumaaf sinkadha. Mul'ata isaanii, jireenya isaanii, qalbii isaanii harka keettan dabarsee kenna. Yaa Waaqayyo gooftaa karaa hundumaan waan isaan si barbaadaa jiran ilaa obboleettiin kun si barbaadaa jirti. Yaa Waaqayyo kallattii isaan irratti si barbaadanitti ati argamiif. Ilaa yaa Waaqayyo ani hin beeku ati hin beekta. Ilaa yaa Waaqayyo gooftaa ani hin beeku ani waan tokko hin beeku ati garuu hin beekta. Bifa isaanii beekta, maqaa isaanii beekta, ilaa hojii isaanii hin beekta. Ilaa yaa Waaqayyo maalirratti akka isaan si waaman hundumaa hin beekta. Ilaa yaa Waaqayyo gooftaa maalirratti akka isaanii naaf argami ati na gaggeessi ati anaa wajjin ta'i waan namaatti nan kennin jeeni Yesuus isaan si barbaadatan ati hin beekta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana maqaa Yesuusiin xalaan isaanii haa dubbifamuufi xalaan deebuu dide yaa Waaqayyo xalaan dubbifamuu dide yaa Waaqayyo xalaan deebii argachuu dide galgala kana nan jedha obboleettii kanaaf nan jedha obboleessa kanaaf nan jedha yaa Waaqayyo wanti duraa dhokate wanti duraa mul'achuu dide wanti yaa Waaqayyo dafqa isaanii nyaate irraa galgala kana rukuteera maqaa Yesuus Kiristoosiin bara kana bara milkaa'umsa bara kana bara mul'ata bara kana bara nagaa bara kana bara yaa Waaqayyo wanta haaraatti darbanii maqaa Yesuusiin haa ta'uufi. Ameen. Ati nu wajjin ta'i nu gaggeessi humna hafuura kee nu wajjin ta'i harkan kanatti nu wajjin ta'i maqaa Yesuusiin ameen.